Tigsitii hojii ishii ilaalaa rammoo Arqeefi biraa walirratti dhuguun dhufee ashama harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanal yuutuubiis kadhachi jalatti argamtanii bakka jirtanitti nagaan waaqessinii faawaayyatu jecha rammoo ingitii akkuma argaa jirtanii Tigsitii biraa fi Arqee walirratti dhugdee isaan booda machiitu dhufaa ingitii akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu fi waan akkana kun shaggaa miti bishaan ta'ee Arqee ta'ee illee addan baasne kin sun biraa akka ta'e inuma beeksisa yaa ta'u malee immoo akkanatti nama sakkarsiisa jechuudha dhugaa dubbachuu fi waan akkanaa kun shaggaa miti warreen dhugudan osoo hin taane warreen waan akkanaa kana jarrabuudhaaf illee yookiin immoo dhuguudhaaf irra yaaltanii tarii jiraachuu dhiisuu danda'a na hin beekamu jechuudha namni beektanii amala keessattuu baay'inaan dhiirota waan akkana kun uumaa rakkoo hin qabu gaafa jedhani gin waa baay'ee irratti fiduu danda'a haa ta'u malee immoo Tigsitii jarramu maafan dhugi jette maaf dhugdee jedhanii gaafataniiti jiru ingitii machiin akkama kana fakkeessu immoo waa baay'ee himte gin isheen viidiyoo sanarra asirratti finnee dhugaa dubbachuu fi ingitii namti keessanuu ni beektu natti fakkaata Tigsitii diraamaa isheen hojjettu diraamaa miti amma immoo gara biraa fi Arqee dhufte ana akkasii uummata qashtii ani dhugaa dubbachuu fi waa tokko isinitti himuu barbaada yeroo baay'ee jechuudha namoonni waan maxaxxii akkana kana dhuganii maaliif ani biiraan kun keessattuu mi'aata akka illee of keessaa akka hin qabne beeka Arqeen irree nama gubaa coggaarrallee nama gubaa warra coggaarraa qabu akkamitti akka dhugu bicha namni hin beeku gin Arqeen tuni baay'ee tokko nama guddi dhugaa dubbachuu fi ammayyuu Arqumaatu ta'u hundi dhugaan Tigsitii kun dhugdu akka nama gugguudha ingitii dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gubaa egaa Arqichi kun baay'ee nama gubaa jechuudha ani waa tokko isinii himuu barbaada waa'ee maxaxxii kanatti illee amantaan illee hin dhorkaa jechuudha namoonni baadiyyaa keessattuu baadiyyaa bichaa osoo hin taane namoota dubartoota illee ta'ee kaasuusiisaa qabu ni jiru Finfinnee keessatti batalee oduu argitanii dhugaa dubbachuuf akka nama jibbisiisu maxaxxii takkatu maal godhisiitee Dubaay kanatti biyya Itoophiyaa irraa maxaxxii dubartiidha garuu akka dhiiraa fakkeessitu wayii takkatu jira beektanii kaatee Dubaay kana keessatti mana maxaxxii bantee yeroo mana maxaxxii kana bantu mana maxaxxii san mana maxaxxiin baay'inaan hin jiru bakka hin jira gin baay'inaan akkasitti hin jiru jechuudha እና warreen dhugan hin dhugu osoo dhuganuu beektanii dhugaa dubbachuu fi biyya kana keessatti Dubaay kana keessatti jechuudha yeroo bantutti ishiinillee hin dhugdi beektanii hin dhugdi Itoophiyaawidha jechuudha mana erga banatte naannoo waggaa tokko waan akkasiiti yeroo ndaliivii in dhuftee liibirrattan beekaa akka mana maxaxxiitti illee banattee jirtu nan beekaa yaa ta'u malee mana maxaxxii kana yeroo banattu kaatee guyyaa tokko ni machoofte jedhan machoofte gadi baatee akkasumas waraqata ni qabdi gin namaan jafi qaadii waan qabduuf Itoophiyaallee hin deddeebiti asillee hin dhufti gin Dubaay keessatti gadi baatee gisee ishiin daddarbamtu akkasumas itti dhufannatti fakkaata poolisoonni biyya kanatti immoo dhuganii daddarbamuu dhiisatoo waanuma biyyattiin hin qabne waan ta'eef isaan booda inni qabamte ishiin mana hidhaa keessaa mana hidhaa galshanii mana hidhaa isaan yeroo galshan asii bilookii ishii godhanii jechuudha naannoo jaajaa waan ta'e hidhamte jechuudha Dubaay kana keessatti isinii galee odoo biyya keenya keessattis akkas ta'ee gaariidha dhugaa dubbachuuf maxaxxiin akkanatti macheessee namoota hedduu walitti buusee wal dabaddabanii kaawala ajjeesan irreen jiru jechuudha maxaxxiin kun waan seexanaati dhugaa dubbachuuf
namoota walajjeessan irree sakkaranii jechuudha. Namoonni walajjeessan namoota meeqatu jira. Moo odeebi'ee osoo akkasitti ibsifamee baay'ee tokko namatti tolaa jechuudha. Akka seera biyyaa kana osoo godhanii amma immoo faashinii ta'ee ijoollee xixiqqaadha yumaan taane biiraa kana hin dhugu jechuudha. Garuu biiraan kun waan hadhaa wayiiti waan mi'aawu keessaan qabu namni akkamitti akka dhugu bichaa hin beeku. Ana akkasiin jechuun jaalladha. Itoophiyaa keessatti immoo baay'ee dhugiitiin kun ni baay'ata ni beektuu babal'aadha. Bakki dhabame hin jiru kaamanni dhugiitii. Amma fakkeenyaaf Finfinnee fudhannee bakka hedduutti argachuu dandeessu katamaa guddoo keessatti. Araqeen illee ni jira. Biyyaansi araqee faranjii ni jira. Araqeen habashaa ni jira. Namoonni isa fayyadaman namoota baay'eedha Addis Ababa keessattuu. Garuu sakkaraniitis karaa irratti kuufanii waan jedhanis namni akkasitti qabeetoo isaan hidhuun jiru. Odoo guyyaa tokko adabamanii maxaxxiin kun illee akkasitti hin babal'atu. Sakkaran illee katamaa keessatti immoo batalee in bushaa beektanii dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko bushaa maaliif Addis Ababa keessatti amma osoo waa'ee maxaxxii kana dhoowwanii bareedaadha. Maxaxxiin kun waan baay'ee isarraan kan dhufu baqa coggaarran akkasumas immoo waan nama guburraa jechuudha. Waan nama guba waan ta'eef keessattuu araqeen coggaarraa namatti fiduu danda'a. Warra qaban immoo irratti itti kaasuu danda'a yoo Ana kana sanin jedha har'a waa'ee maxaxxii kana yaadachiise Tigistii waan beeku raasini qooduu barbaadetanii warri dhugnes hin dhugdanii warri dhugdanis immoo warri dhugdan ni jirtu laata iskii warri araqee fi biiraa jaallattan koomentii jalatti na barreessadha. Nammoo deebi'ee maal isin jechuun jaalladha seetanii fakkeenyaaf ijoollee nama birzii minaamin naquu beektan birzii suni garbuu rafi damma yookiin immoo sukkaarri itti dabalama jedhanii isa biyaansi beeksanii baay'inaan namni fayyadamu. Yookiin birziin baay'ee tokko dhiiga namaatiif illee gaariidha. Jabina qaamaatiif waa hundumaayyuu birziin baay'ee baay'ichaa baay'ee das nama jedha. Osoo waan akkasii fayyadamtanii bartanii baay'ee namatti tola. Enggidi ani YouTube karattan arga jechuudha akkaataa birzii sun itti naqu. Gin nannaqaa guyyaa tokko jechuudha inshallah. Nannaqaa naqeetan isin agarsiisa jechuudha birzii sana akkaataa ittiin naqu. Damillee ni jira. Garbuu bichaatu hin jirre malee garbuun yoo barbaadamee hin jira. So naqeetoon isin agarsiisa isin jira. Biyyallee ta'u asillee ta'u naqeetoo isin agarsiisa birzii sun akkaataa ittiin naqu jechuudha. Birzii isaanii beektanii yeroo tokko baay'ee waan nama das jedhu mucattiin takka asitti biyya kanatti naqxee turte. Hani birzii sun waan jirree qammasee hin beeku garuu baay'ee tokko akka mi'aawu argeetan ture. Namoonni birzii beeksanii birzii sun immoo garbuurraa kan hojjetamu jechuudha. Akkamitti akka hojjetamu immoo isinitti himaa isin jedhaan isinitti himaa. Asirraallee hin jira jechuudha akkaataa ittiin hojjetanii warra isinitti mijatu birzii sanarraa hojjetachuu dandeessu. Birziin faayidaa guddaa qaba maaliif dhiiga namaatiif illee waa hedduudhaaf gaariidha. Karkadee fi birziin beektuumi karkadee jechuun akka asiirii wayii kan jiru jechuudha. Ana kana fayyadamaa isiniin jedha warreen keessattuu dhiiga hin qabne barbaachisaadha itti fayyadamaa isiniin jechuun jaalladha. Waa'ee araqee fi biiraan kun immoo x gadbachuuf konkumayyuu ani aadaan qallade malee ijoolleen baay'inaan dubartoonni keessattuu hin dhuganii. Namoota gurguddoo keessattuu baadiyyaa ta'e malee namni nama fakkeenyaaf hin dhugu dhiisee jira. Nakasinin jedha turtii gaarii qabaadha. Bye bye.